Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota kan akkam jirtan hordoftoota michuu miidiyaa hundi teessan nagaadha. Nagoota alhamdulillahi arrawaan tokkoon isin agarsiisu dhufee jira. Wanti maali jettanii mudata dhiyyaadha. Kurunfudii yookiin ammoo afaan arabaatiin kurunful jedhama. Kan namoonni baay'een wanta garaagaraatiif itti fayyadamu. Iddoo bareedaadha. Faayidaa hedduus qaba. Baazawee ayanii yeroo nyaata hojjetu ruuzatti fayyadama jechuudha. Kun urgeessa akkasuma immoo yeroo ilkaan nama dhukkuballee jechuudha. Yeroo ilkaan nama dhukkuballee fuudhanii bakka nama dhukkubsan yoo kaa'anii hedduun bareedaadha. Faayidaa garaagaraa qaba. Faayidaan isaa baay'eedha. Hamma jedhamee himamuu hin danda'amu. Akkasuma zayitii illee irraa hojjechuu dandeessan. Zayitii rifeensaa illee irraa hojjechuu dandeessanii yeroo ilkaan keessanii isin dhukkubillee ilkaan keessan bakka isin dhukkubisan fiddanii yoo irra keettan hedduu bareedaadha. Faayidaa hedduu qaba. Hammaan hin jedhamu faayidaan isaa jechuudha. Nama kanaaf isin agarsiisuu dhufee maal seetanii isa kanarraa jechuudha. Akkuma argitanii meeshaa qopheeffadhee raasitti. Akkasuma inni lammataa gara dhumaatti isin mul'isa. Inni lammataa kan isin agarsiisuu barbaade shaamboo firii isaa kana jechuudha. Firii isaa kana hamma murtaa'e tokko fuutanii jechuudha. Firii ammanaa kana fuutanii shaamboo keessa kaa'achuu dandeessan jechuudha. Kan rifeensi isin jalaa caccabu wantoota garaagaraatiif baay'ee barbaachisaadha. Caccabuu rifeensaa hedduu gargaaraa kan caccabneef jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha shaamboo keessa fidanii isa kana oguu kaawwattanii isin gargaara baay'ee. Poolisii kennaa akkasuma immoo faayidaa hedduu qaba jechuudha. Isa kanaaf hamma murtaa'e tokko jechuudha. 3-4 haa ta'u hamma fedhe fuutanii shaamboo keessa kaawwattanii hedduu isin gargaara jechuudha. Yeroo dhiqattanii jechuudha. As keessa kaawwadhaa jechuudha. Inni shaamboo biyya keessa. Akkasuma immoo osumaan dhaamsa wanta dabarsuu barbaadu shaamboo keessan yeroo yerootti hin jijjiirinaa. Yeroo yerootti shaamboo rifeensa keessanii jijjiirinaa. Anamma kuni waggaa hedduu itti fayyadame isuma kana dhufa jechuudha. Isuma kanatti dhufa. Asirraa inaanaa qaba. Damma qaba. Jarjiira isa jedhamu tokkollee qaba. Baatikaadhaa isa gubbatti akkuma argitanii isa kana qaruu maqaa isaan beeku jechuudha. Dhibaatiillee isuma akkanaa kana fayyadama. Wal fakkaataa jechuudha. Anaa rifeensa kiyyaa hedduu naa ta'ee jira. Wanta rifeensa keessanii isinii ta'ee yoo xiqqaate hanga ji'a 2-3 wanta tokko fayyadamaati. Eegas jijjiiraa yoo isinii ta'uu baate malee oduu faayidaa isaa kunuma takkaan faayidaa isaa argitanii dhabdanii jijjiirtanii yoo jettan rifeensa keessan miidhaa irraan gahaa sila ta'eefu jijjiirina yeroo baay'ee rifeensa keessaniif isiniin ja'a. Maaliif wanta tokko hanga fiixaan baatanitti jechuudha. Hamma faayidaa fi miidhaa isaa addaan baastanitti suma takkaan jijjiiramni dhufu irra deddeebitee gaafa yaaltee malee jechuudha. Kana waan ta'eef shaamboo keessaniif qibaata keessanillee hanga ilaaltanii faayidaa fi miidhaa isaa addaan baastanitti jijjiiraatina jechuun barbaadeeti. Inni adda isin agarsiisuu dhufee kurunfudii kanarraa habbaa yookiin ammoo firee 5 ta'uu 6 ta'uu amma barbaadan fuutanii bishaan keessa keettanii anamma asitti qopheeffadhee jira. Bishaan hamma isinii barbaachisu buufattanii anamma asitti buufadheera hin mul'ata ta'e hin beeku. Bishaan keessa kaa'attanii egasii ibidda xixiqqeessitanii danfistuu jechuudha. Walumaan ilaallaa hanga dhumaatti. Eega danfistanii booda maal gootu ni qabbaneessitaniiti waan akkanaa kana qopheeffattu jechuudha. Waan akkanaa kana qopheeffattanii isatti buufattan gaafa bishaanichi isinii qabbanaa'e inni kun garuu ibidda laafaa irratti danfisuu qabdanii sirriitti danfuu qaba. Eega danfee booda lafa keettanii qabbaneessitanii maal gootu meeshicha kana dabalattu. Egaa meeshicha kana dabaltanii gaafa rifeensa keessan dhiqattan jechuudha. Rifeensa keessan guyyaa dhiqattanii
miicattanii shaampoodhaan dhiqattanii qulqulleeffattanii gara dhumaarra geessitanii eegaa dhiqattanii kaatanii bishaanicha qopheeffatan kanaanii ni dhimbiibattu bishaan baazawee bishaanicha kanaanii maal gooture dhiqattanii jechuudha. Eega dhiqattanii bishaan kana itti jiffattanii eega kaatanii itti jissitanii eega akkuma nama bishaan dhiqatutti jechuudha. Erga dhiqattanii rifeensa keessa waliin geessanii tokko ittiin dabaltanii bishaanillee irraa dhiqattanii bishaan kanaan dhiqattanii too dhiiftanii jechuudha. Dhiistanii deemtanii faayidaan isaa maali yoo jettanii forforiif fayyadaa jechuudha. Isinii galeera jedhan yaada. Faayidaan isaa forforiif bishaan qorofudii kuni kan ho'istanii dhumarratti gaafa rifeensa keessan dhiqattanii dhumarratti ittiin dhiqattanii akkasumatti dhiistanii faayidaan isaa forforiif fayyadaa jechuudha. Faayidaa hedduu qaba akkuma jalqaba irratti jedhee inni kuni jechuudha. Kanaaf forforiif akkasuma immoo zayitiilee gaafa irraa hojjetan caccabuu rifeensaallee in oolcha jechuudha. Kanaaf yeroo nuyi rifeensa keessan forforii qabu isa kana bishaanitti danfistanii qorafudicha kana jechuudha. Bishaanitti danfifattanii rifeensa keessan shaampoodhaan dhiqattanii dhumarra geessitanii eega xumurtanii raawwattanii bishaan qopheeffatan kanaanii dhiqattanii jechuudha. Dhiqattanii akkasumatti dhiiftanii gugguuffattanii jechuudha. Faayidaan isaa forforii rifeensa keenya akka forforii hin godhanneef baay'ee nu fayyada jechuudha. Sababa kanaaf itti fayyadamaan isin jira. Nama gaafaan qopheeffadhu isinitti agarsiisa nama waliin tura. Haala kanaan qopheeffadhee jira hordoftoota kiyya. Haala kanaan nama gubaayyuu qopheessan jira. Bishaan jijjiiramee argatan duratti qulqulluun itti buuse jijjiiramee jira jechuudha. Gara isaatti gara qoronfodichaatti jijjiiramee jira jechuudha. Bishaan dhufee ibidarra kaa'een dhufee jechuudha. Isin agarsiisne garuu yeroo hunda kaa'ee ni argatu jira yaada. Kanasitti kan qopheeffadheef dhimbii bu'uudhaa fi inni kun ammoo asitti qajeela waan naan buuneef kanaan achitti buufadha waan ta'eef haala kanaan qopheeffadhee akkuma isinitti agarsiise shaamboo biyya keessallee kaawwadhee jira. Firee hammaa barbaadame jechuudha. Faayidaa guddaa qabatu irraa dubbatanii jechuudha. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Isiniin jedha ammallee hin qabbanoofne gaafa qabbanaa'ee gara qodaa kiyyaatti naqadhuun isinitti agarsiisa. Hedduu dhugaa faayidaa hedduu qabaa. Itti fayyadama. Woroonni rifeensi keessa isin jalaa buqqa'u caccabu. Hedduu yeroo ho'aa kana fa'a guyyaa dafqaa oolan ijoolleen woroonni hijaaba uffannu jechuudha. Rifeensi keenya akka badaa caccabaa akka badaa haala hamaa keessa jirra. Alhamdulillah hundumaaf hojii jechuun maaliif guyyaa dafqaa fi dadhabbii fuuruu wajjin hijaaba wajjin dafqaa walaa gaafa hin filla jennee jennu wannidha. Qabsoodha isa wajjin jechuudha. Namaan filamuu ni caccabaa. Kiyya tokko bahamamni ol guute jechuudha. Goon fila jedhu. Sababa amma danda'amee waan akkana fayyadama. Eega dhiqattanii kaataniiti. Isa kana itti fayyadamtanii hojjetan forforiif isin gargaara. Deebitanii ammoo zayitii kanarraa yoo hojjettanii akkasuma ammoo shaamboo keessa yoo kaawwattanii akka hin caccabneef isin gargaara. Bishaan kun ammoo akkuma isinitti himaa ture isinitti himaa jiru forforiidhaaf isin fayyada isinin jechuun barbaada. Kanaan isinin jara yeroo gara qotaatti gargalfadhuun walitti deebina hammasiifuu nagaan. Haala kanaan dhimbiibachuutti jira. Wanti dhimbiibuuf bishaan qofa waan hin barbaadee fi firee isaa kan hin barbaanne jechuudha. Rifeensa keessa yoo naqalee rifeensa keessa baay'ee hin bahuun isaa waliin qabsu. Agartanii mul'ata. Bishaan isaa qofa hin barbaadan jechuudha. Mul'ataara yaadaan. Isin mul'ataara yaammatu. Hundumaafuu inni mul'atadha yaada. Akkasii bishaan isaa qofa jalaa fudhadheen jira. Haala kanaanii kanaaf isin fayyada waan ta'eef itti fayyadama isin jechuun barbaada. Hiriyoota koo qaqqaalee waan ofii naa barbaachisu waan ofii itti fayyadame isinin ammoo gahuun kootii qaba waan ta'eef waan ofii kootii jaaladhu. Yeroo yerootti hojjetan forforii rifeensa keessa ni bada jechuudha. Inshaallah.
بإذن الله تعالى. تخيل ما سنين جرى إنك ساعتي كان هيروك سن أرسا قوتاني نولين تروك سني في الدنيا قالتوما سنين جرى منتو ميديا لايك شير سبسكرايب يقولوا هن دقتنا نسنين جتون بربادة بلا جنتية. الحمد لله فنعم المولى أغني كما جال فنعم المولى أغني كما جال فنعم المولى أغني كما جال ممكن ربي قدامك تنسى والعنا بركان قوين يوم نفكن مولانا إبسادان دي دوغار غني قرانا إقراد أجل كمي وبرا جوبانا نكون قبل نيانو مالي نيوتانا